hunda wal gargaara jechaaf gochaan humnaan waa hunda wal bira dhaabbata. Maaliif akkana taana nuti maaliif nama kenna kiiloo isaa buufna maaliif hamilee wal cabsina jechaan hamilee namaa ta'uu nu waan guddaa gocha caala. Yoo ummata Siltee Guraagee kana fudhattan Tigree Amaara yoo fudhattan bakka hundatti ilaala biyya jirtan hundatti uf biratti warra isin bira jiru madaala ilaala akkatti isaan wal bira dhaabbatan. Namni isaanii mee warra biyya keessa jirurraa yoo fudhanne namni isaanii gaafa Oromiyaa keessa dhufu caammaa namaa xaragee akkasitti shaayii kararraan deemee gurguraa deema. Gaafa waggaa tokko lama hoteela banatee hoteela keessa jira. Kana jechuun maanni gaafa inni shaayii gurgursan irraa fayyadaman. Gaafa inni caammaa namaa kararra taa'ee qulqulleessan hawaasni isaanii hunduu isa biratti fayyadaman. Wal guddisan, waliif yaadan. Nu namni keenya kan shamaraa ta'e kan dhiiraa yoo guddatu maaliif hin gammanne, maaliif nu gaddisiisan, maaliif hamilee isaa cabsina? Kanaaf nama keenya kamiyyuu hatta akka fedhe haa ta'u geemii haa taphatu yoo fedhe. Ka geemii taphatu san illee jajjabeessuu qabna malee ta'uufii qabna. Hattaa jechuu gaayaa nama akkasii illee jechuudha. Kanaaf rabbiin waliin nu haa galchu, rabbiin nu haa jajjabeessu, tartiibatti rabbi nu haa deebisu. Baay'ee wanni keenya kun nama dhibaa, wallaahi nama gaddisiisa. Carraan nuti qabnu yoo jiraate waa lama qofa. Gaafa namni du'e poostii isaatiin tiktookii fi akkasuma feesbuuka dhiphisuudha gaafa namni wayii du'e. Mica'oo gaafa isin dura amrii taate san hin beeytanii wayita isiin jirtu nam tokko wanta hin jedhu hamileen ta'uuf nam tokko itteenna jedhee namni dubbatu hin jiru. Gaafa isiin duute san feesbuukii fi tiktookii illee waan isiitiin guutamee jiran beektan. Kanaaf gaafa duune booyuu irra gaafa namni jiru booyuu fi wayya. Karakkate yoo as fidan haga tokko hin tumsinaa fi waan isaa hin dubbanna garuu hojiirran oolchinu. Mee namuma waa dalagatu kana ka gargaaramu dhiisa namuma waa dalagatu kana hamilee haa taanu biraa dhaabbannuun isiniin jedha. Namni kunillee anatu fide kunoo abaazarri kanallee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبت دامي Eshi ittafu faamaru nagaa keessanii fatisha waan hundi keessanuu nagaa isiniin jedheera. Ani waa yaada xiqqoon qaba dhiifamallee naa godhaati kaleecha wayis godhuu fi baannu yaadanis wal gargaaruun barbaachisaadha jedheetanii yaada akka kiyyatti. Mucaa kana waaqayyo isaa eebbisu gochaa dhiirri kamiyyuu godheen agarsiisne dalagee nutti agarsiise rabbi bara jireenya isaa eebbisu iddoo gaarii isaa kaa'u. Dhiirri kamiyyuu waan akkanaa godhee nutti agarsiisne dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Dhiirri kamiyyuu hojii akkanaa dalagee gaarummaa akkanaa dalagee nutti agarsiisne jechuudha. Ofii kiyyaarra ifan isarratti argee namni akka isaa nuuf haa baay'atu, namni akka isaa qajeelan akka isaa nuuf haa baay'atu nuti isarratti ilaallee hojii akkanaa hojjechuu qabna jechuu dhiisanii raawwatanii dhufanii raawwatanii jireenya namaa balleessu jechuudha. Dhugaa rabbii Oromoon nuti maaliif walumarratti duullee ofuma keenya wal xiqqeessina otoo alagaan dhufee nu miidhin ofii keenya wal miidhaa jirra gara hundaanuu in argina waan ta'eef jechuudha. Ilaa Oromoon duratti afaan walii keessaa fuututoo nyaatti jechuudha. Kan baranaa garuu ofii umashiitiin wal nyaachatoo jirti. Ani mucayyoo tana durattis kaasee har'allee inuman ishee hordofaatoo jira. Dhugaa rabbiin isiniin jedha akkuma waan ofiin jette gaafa mucaa wajjin deemtee qalladdu kumaan ta'anii ilaalanii gaafa iddoo kana jirtu nama 200 300 ta'anii ilaalan. Isaayyuu galanii waan dhugaa itti naasan. Gisee baay'ee nama akkanatti naasan nama akkanan keessummeessin jedhee gastiin ergaa fi nan galchitu. Dhugaa rabbiin isin jedha rabbitu na arga keessa koon. Bakka azala taayitan gubadha yeroo baay'ee jechuudha laala. Dalagaan irree natti baay'ata. Ammumaan tiktookuu kana banatti yoo waan hin taane dhufanii itti seenanii taasaanii nan gubadha bakka ani Maariyaaminis hin beeku Fataashoos illee hin beeku jechuudha. La asuma irrattan isaan beeka malee. Maaliifin gaarummaa isaan dalagassantu keessa kiyya jira waan ta'eef jechuudha. Yoo isheen mucaa faana walitti mufattee buute deemanii arrabsanii jechuudha. Maaliif barbaachisa mucayyoo tana hanuma homaa hin goone anuma kaleecha biyya san keessa teessee rakkachaa turte san guyyaa gaaf tokko eessa oolte eessa bulte jettanii ni gastii irra galtanii gaafattanii beektanii hin beektan. Kanaafuu amma immoo silaa dhufte iddoo kana gaarii kana keessa obbolaawwan keenya kun wal gargaaraniiti waan gaarii shidha raawwatanii silaa isin seentanii jajjabeessuu qabdan yoo bitachuun irra isinitti toluu baate gorsaan bira dhaabbattanii hiriyoota keessanitti irree mucayyoo tanarraa waan akkana irraa fayyadamaa jettanii mucayyoo tanaafillee haamilee ishii cimsuu qabdu jennaan isin dhugaa rabbii fu'an miqqanyaa ufuma keenya walitti taanee ufuma keenya wal caccabsaa jirra malee diinni biraa alaa nutti dhufeetii miti jechuudha. Filiis irraa dhaabbadha. Mee yoo mucayyoo tanaa irrarree aarii qabaattan Fataashoo fi Maariyaamiin ilaalatii irraa dhaabbadhaa dhugaa rabbii adiraa Oromummaa walitti qabnu tanaa jechuudha. Dhugaa rabbii ijoollee Oromoo irraa dhaabbadhaa. Nama biraa miti kan dhufee as dala oolu ijoolleedhuma Oromooti irraa dhaabbadhaa adiraa rabbi keetiin adiraa waaqatti bultanii dhugaa rabbiin bakka waa biraa isin jechuu hin danda'u. Bakka waaqa fi rabbiin alatti hin beeknu hin jiru mitira isma sodaadhatii irraa dhaabbadhaa bakka.
seentanii waan hin taane itti legena yoo wanni Dhiifama wabi ani irraa bahuudha yeroo tokko dhiifama. Gara bakkanatti waan hin taane nama hin deeggaru. Oromoo irraa dhaabaa dhaqeettan kana xiqqishu an akka kiyyatti hin saalfadha. Miknaatum daa'imaa miti umuriin isii 18 olii kana waan Oromoo irraa kadhattan anaasoo hin tokko kan nama wajjin faallaadha natti hin tolu. Maaliif jettanii nama daa'ima xiqqishu irraa Oromoo kadhatan malee nama umuriin isaa uf danda'e uf eeggannoo kan irraa Oromoo kadhachuun kun sheemiidha. Ani gabaabatti akka kiyyatti yoo ta'e wanti ani yaadu jarri kun sadii keessan dubbadhaa ifaa jillee biraa qabdanii hanga nama tokkootitti illee isin bira jirtii Oromoo irraa kadhachuu dhiisati Oromoon harma nu hoosiftu yookaan immoo qixxaa bittee manatti fidaafii hin jirtu haasaa tokko yoo haasoftan miira keessan galinaa rabbiillee waan nama qabdaniif hin jirtu ani si fuudhaa koottu naa bahi si jaaladha jechuu ni danda'a isiin daa'imaa miti gara laafuu naa ta'a moo naan ta'u duraan dursitee sammuu fi gaafachuu qabdi. Meeramaan 200 sii kafalti an 200 sii kafala yoo an jedheen gara laafuun kun sababiin inni 200 naa kafaluuf maali jettee haatiif gaafachuu qabdi daa'imaa miti harmoodhaan jirtu. Xiqqishuu si haatiif haate illee bakka kanatti naan taane dhugaa isinitti maan. Kanaaf Fatishaa Abdii Meeram teessisaa dhugaa jirtutti maa. Namni yoo sossobani keessa tara. Sossobbiin hin barbaachisu illee akka tolfuutanii isin takkitti hin rakkanne isin rasuulli kennaa rakkatee jira. Dubartii keessaa isin takkitti hin rakkanne dubartii rakkate baay'eetu jira. So teessisaa obboleettii teena nu akka Oromootitti akka namaatitti akka muslimaatitti si gargaarree sadiininuu si gargaarree nama yoo jennu amantii kiristaana musliima lakkoofatti qabata amantii kamuu qabata namni nama ta'ee jechuu. So biyya kana keessa jireenya akkana haala kanaan teettee Meeramiin bira dalaydaa. Yoo isin hin dalaga jette torbeenuu gaara torbee takkaaf laalu hin dalaguu jetti. Fuudhanii mana madaamaa bakka faaxadhaan itti gubattu kan ol kaanii agarsiisan. Naan ta'uu jetti. Hundinnaan iniinin gara biyya geessan. Keessattuu dhiifama irraa ta'a dubartiin sossobbii bira geennaniin dhiirsa hiite deemti. Meeramaan kun as jirti baatii 5 fi 6 har'aa dura nama rakkatee afaan ofiitti natti bu'aa turte. An kijibni natti hin tolu. Fakkeessan isin namni isin jajullee firri jetta kun ummanni dhiifama irraa ta'a natti hin tolu. An akka namaati miti. Meeram baatii 5 fi 6 dura rakkattee nama birrii kiyyaa guura birrii dhabnaan iniin Oromoon na bira dhaabadhaati na gargaaraa na kaasaa hin gargaaruu deemi bobba'ii riskii rabbi bira barbaadadhu jedheen guyyaa sanirraa deebitee chaatii natti qabdee Meeram. Har'aa aayidii ofii dalaysiifattee suuqa ofii banattee kunoo nama akka isiin qarqaartuuf isii kadhataa jirra. Silezii ani gabaabatti amma afaan mi'aawun na biratti gaarii miti. Tokkoffaa mee namna gaftanii ammallee fooloo hin goone fi intaluma tanaafuu fooloo godha. 29 waa guutuuf himee dhara dhiisati uummata miqqanya warra jirtan jechuu. Oduu namaa dhageeffattanii dhugaa dhiisaa. 29 ol guutaaf ka isii kanumaan cufa. Obboleessi Fatishaa ani Fatimee beelillee hin beeynu miidiyaa irratti ol beeyna malee siif abditti qofa dubbataa jiran mani. Meeramii bilbilallee haasa'uun hin danda'anii abdilleen si bira jira waan ta'eef silachuu tokkuma. Itti ifaajjanii hanga ilmi namaa nama bira dhaabbatu bira dhaabbattanii isinillee haadha qabdanii obboleettillee qabdanii haadha manallee qabdan yoo abdilleen haadha manaa dhabe jaalallee hin qaban fakkaatan illee dubartiin yeroo kabajanii fi yeroo itti jabeessan as jala jiraattee yoo dhageettan haa dhageeffattu. Okay? Yeroo ati sossobattee amalaan qabachuu barbaaddu fi yeroo ati kaballaa itti martu yeroo kamira seeran si dhageeffatti isin hin beektan dhiiraa sillachuu. Meeramiin hin bilbilaa fi itti man dhugaa jirtu. Gorsitanii loltaniini isin diddii miti kalaas amma booda rabbi si haa gargaaru jedhaan. Haa rakkatti argi tokko ijoolleen biroo rakkatteetti. Kana booda intala dubartii intala maariyyoo jettanii warra jala deemtanii hojii boottan akka isin hin dalaniif warri shira xaxaa jirtan warra gastii warra dakanaa. Naa ta'eera dubbiin kee beektaa haasofni kee naa ta'eera booddee immoo beekii as biratti meen poointiin ati jette kanuma arreefu siin jedhe tokko sii galee nama tokko beektaa karaa inni mallaqa ittiin durattuu dubbadhee jira mallaqa 500 kiisaa baastee kennuu irra 500 san kara ittiin argatu yoo itti agarsiiste hoo qalbii qabaateen dalagata deemee 500 san akka itti fidu ofii isaatii beekuudha qaba sii galee. Kana jechaan yaani yoo ofiin beektee ka dalagattu ta'e adabattee dalagaa ofii ni dalagatti.
yoo in dalaganne jettee namaa dhagahaa ekelee jala deemaa ekelee akkana na godhaa kaan ol kaasaa kaan gabbuusaa ka jettu ta'e filannoon kan isheeti sii galee boru anis amma Mariyamis anis walga'uun kenna bareeda because Oromoo tana jalaan bahan maqaa kan kee kaasuun akkana godhee akkana ta'e akkana gootee akkas taate waan jedhu jalaa ifa galuudhaaf badiin isii yoo jiraate waan akkana mucayyoo of qajeelchi ijoollee kanneen irraa hafi dalagaa kan kee dalagaa kan kee yoo hin dalagattu ta'e utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba waan si baasu ofii keetii laallatta kanuma anillee kanarraa akka bahu barbaadu sii galee akka obboleessa tokkootti akka nama obboleettii qabutti akka dhiira tokkootti helpiin ani isiidhaaf godhe rabbi irratti na gargaaree kanuma Maariyaamillee wanni isiin akka obboleettiitti gooteef kanuma nu hundinuu kana waan ta'eef akka isiin jijjiiramtu feena waan ta'eef yoo jijjiirama barbaadde ofii jijjiiramti yoo jijjiirama hin barbaanne jettee warra ekelee kaleessa maraattu jinni jedhaa turaniin san faana deemtee karaa irraa maqxii jecha wanni biraan jiru. Akka biroo thank you galatoom Meeram nama biroo dhiisii oduu nama biroo dhiisii anis gabbu'aa Fatisaan kabeetu abdiin kabeetu dubbisii waliin mari'adhaa intayaa fi kana hindidaa Dubai badho kana mijannan inin qurxii itti maatii qax godhaa biyyatti adeebitu warri biyya waan godhaa godhu kalaas jara sadii malee wala warra gastii wala warra ni dhiisi jara lamaan dubbisii wajjin mari'adhaa muraatti kenna kabajni dubartii akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلاص إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص دبت دامي Mariam idea waan biraa akkuma inni jedhee nurraa wanni fuudhanii already lemon kaleessa gaafa rakkattee gaafa gargaaraa turre namni nu bira dhaabatee hin jiru saa walala ammallee yoo bakka kalaas ofii keetii viizaa kan kee mallaqa keetiin kiisaa baaste anillee waan achi kaasee achiin gahu ofii kiyyaa'e waan kana kan goone isa namni nu gargaaree jira hadda wanni afaaniin nu gargaaraniif hin jiru ideyaan namarraallee fuunu hin jiru sii galee yoo qajeeltee ni dalagadhaa jette ta'e jettee namaa dhiistee haasawa maalitiyyaa hikmaatiyyaa jinnitiyyaa jettu dhiistee ollaanii ragatteetti seeraan ni dalagatti yoo lakkinaan ta'u haasaa dalagachuun naan ta'u jette filannoo ofiin ni murteeffatti sii galee kana waan ta'eef atillee maqaan kee akka tuqamu barbaadu lubbii isillee maqaan ila Fatima fakkaate yaani mucayyoon tunarra dhufte yaani gana mas'uulummaa waggaa lamaati namni kun fuuldura wajjin deemuu barbaada yaani kanuma keessatti jechuudha. Yani seerumaan haaluma gaariin osoo waliin deemanii irra gaariidha. Anillee kan jechaa jiru akkuma isiin dalagattee akkuma isiin jijjiiramtee akkuma isiin jechuudha bira dabartee maatii ofiillee akka gaarii gargaartee akka gaarii jijjiirtu barbaada malee jechuudha. Rakkinni isiin afaan lama. Fatisha salaamu alaikum martinuu Fatisha yeroo hedduu si arguuf yaalii godhee sin argine asumaan salaama kiyya deebisi. Wanni ati dalaydee fi gochi ati dalaydes baay'ee tokko nu boonse mucayyoon tunillee bakka sanii baatee bakka awwalaa sanii baatee har'as gahuunillee baay'ee nu boonse garuu dhiifama wajjiin osoo dubbiin kun osoo keessaan ta'e nama kanarratti osoo ta'in keessaan ta'uun maali beektaa boru maqaan akkana siin jedhanii beektaa Oromoo matanatu Fatishaa kee na baasii dubbiin gara dhoorganii baa dhoorganii Fatishaa dhiifama wajji dubbii baan dhoorganii gala dhoorganii yeroo takka keessaan laaltanii yeroo lama keessaan laaltanii yeroo sadaffaa immoo waan jiru ni gootanii ani immoo na boonse jechi keessan hundi na boonse mucayyoon tun bakka dhuftee hin beeyti akka itti dhuftellee hin beeyti bakka dhuftellee hin beeyti gizee ammaa gizee namatti himanii miti gizee immoo ajandaatii miti rabbii bakka sanii hin nagaye jettee obsitee dalagatuun isii irra jira garuu dubbii kana isin keessaan odoo gorsitanii nama kanarratti ta'uuman keessaan odoo gorsfamte yookiin keessaan gorsitanii jara lachuu keessaan waan kana fixanii isin haqa dubbachuun wallahi Fatishaan baay'ee tokko si galateeffadha akka obboleessi kiyyaatitti maaliif waan jiru haqa himuun dhugaa dubbatuun firummaan kuttuu jedhan mucayyoon tun urgatti deemte la'allahu 15 ni geetti hin geettu yoo akkamtu gulii 22 akkanatti fakkaata isaa kanaafi waan kana laalaati mucayyoollee wanni nu gorsinu ofii waan of gorsitu bakka kalee dhufteef akkaataa kalee itti dhufte san laaluudha dhugaa jirtu immoo walitti himuudha keessaanillee qeensaanillee gorsaadha gorsi namaa irra immoo gorsa abbaan of gorsu wallahi gorsa abbaan of gorsu gizee ammaa kanama ba'an sammuu abbaati waan dhufaniif san akka ofiititti beekanii dalaguudha bakka sanii jaalatamutti akka ofiititti dhaabatanii dubbachuudha
akka hojii ofiititti hojjechuudha. Hin jijjiirama yoo ta'an. Yoo hin jijjiiraman ta'an immoo duubatti deebi'an. Duubatti deebi'anii immoo gaafa duratti deebi'an immoo nama dhiba waan ta'eef akka nama miidiyaa irratti argee tokkotti wanni ani sii dhaamu ibiddi hin dhaamu itti haati kaleessa yoo intala gurgurtu. Yaani ibidda dibatanii bulfatan jechuudha. Wal kabajaa, waliin bulaa. Doktor Maryam atillee waa sadii hin horadhu. Rabbii kalee bakka ati dalaytu sanii duubas si deebise deebi'ee haga si rakkisee duratti si baasee hadha namni nama jala hojjechuu si godhe san illee ilaali. Dogongora takka obsiif takka waan isin balleesse takka obsiif takka gorsi takka dhoksiif. Mucayyoon nama akkas nama dhibullee miti bar mucayyoon rakkoo illee hin qabdu. Yoonii fi anamma fakkeenyaaf yeroo san yeroo wanti kun hundi ka'u mana hin jiru yaani gidduu kana ufiifuu laayivii seenaatiin hin jiru agartanii ani bakka yaani hojiif bayeetiin jira ammayyuu jechuudha bakka yaani dhimma kiyyaaf baye dhiiseen jechuudha dhufe leesh alarraa yoo jala seenee laal dubbiin dubbii biraati anammoo duraan dalaga marratti dhiisee biraa baye. Baroota lamaa ta'e beekaa akkasuma baranallee kana aarsii kan nu dabbachiise har'a laali. Ila eega main point teessan tanumaa bar kanuma hundaa nu gube maali beekta yeroo maatii biraalittu kana isheen qalbii keessa miirri naa qabdu akkuma isiniin jedhe ni beektanii mucayyoon dhufee namitti mucayyoon takka waan akkana osuma waliin haasa'an wama jaalalaaf jinni jaankaa kana itti haasa'an sii galee asirratti waman taane wayii gaafa itti haasa'an fatiin akkana godhe jedhanii waan wahii badaa kiyya dubbatti gaafa badaa kiyya dubbatte immoo namni kabajiinii maalii jedha waan biraan jedhu kanumatu deemee miira keessa waan biraa keessa seensa kana haasa'ummaaf itti barbaachise mucayyoo tana. Waa'ee waan biraa maaliif itti haasa'an yoo dhufani waa irraa fayyadamanii gadi bu'u waa irraa bitatanii gadi bu'u yoo irraa fayyadamuu hin barbaanne immoo waa'ee kan Mana jirta moo bakkee jirta? anaaf akka nama qorqoree tahaa ishii mataa dhukkubsan ani immoo mucayyoon tu waan feete naanaa jettu irra deebi'ee illee isin himaara hin ba'a hanga feetu waan feetu sonaan jetti ani itti mufadhu arfaatiin hin beekaan hanga macarrashaa beekaan. Kanaafuu rakkoon tiyya guddoon uummata fakkeessaadha siinii galee uummata fakkeessaa amma isiin as jalatti mucayyoon gowwaadha fayyaalettidha akkana jettiin ijoolleen maalii jinni jaankaan isii walii ol gortu kun akkana gaafa jetteen sunniin dhufanii jibbaa hin taane mucayyoo tana keessa uuma waan hin taane jechisiisan isiin immoo waa qabachuu hin dandeettu garaan qulqulluu dhuftee miidiyaa kanarra dubbatti gaafa miidiyaa irra dubbatte immoo waan badaa isiin dubbatte san jalaa fuutanii dhuftanii akkana jettanii nama kaanis sabatti ballistan waan kanatu hin taane isinii galee kana malee wanni nuti balaaleffataa jirru mucayyoon tun miskiina anammallee ilakino hagana hunda dubbadhee akka maaliitti waliin kolfee waliin taphadha wallaahi azim yaani miskiinummaa isii hin beeka sirriitti garaa irraa beeka hin beekaaf immoo nama beekuurra namaa beekuu wayyaa rakkoo isii hin beekaaf waan ta'eef an akkuma kaleessaa waliin taphadhee waliin haasa'ee waliin kolfee akka dalagattu barbaada warroonni fakkeessitanii dhuftanii akkana jettanii ishee ofii qabaa nama jibbisiisaa fi nama afaan badaa isii akka baa afaan isiitti akka bahu gootan of qusadhaadha malee ani ammallee akkuma kaleessanii kabajeenii waliin taphadhee